Ashamaa jaalatamtoota fi kabajamtoota keenya chaanaalli kun haaraa bu'ee baay'een qajaa'u viidiyoon keenya yeroo isin bira geesse laayik sheer sabskiraayib godhuu hin dagatinaa jennaa har'a ajandaa xiqqaa tokko qabannee dhufnee kanaafuu viidiyoo keenya hanga dhumatti nu wajji ilaalaa nu wajji turaa isin jennaa amma kallattumaan gara sagantaa keenyaa yeroo dabarnu isarraa eegalla. Waa'ee uummanni keenya baadiyyaa itti jiruu fi waa'ee uummata keenya baadiyyaa irratti tahaa jiru haala kanneen akka jiran hanga dhumatti waliin haa ilaaluu isin jaa kallattumaan gama sagantaa keenyaa yeroo dabarnu itti fufu. Anarraa haa jechuudha. Mee uummanni keenya baadiyyaa jiran haala kamiin jiraachuu jiranii haala kun keessa jiranii maalitti akka jiran nuuf ibsime. Haalli uummanni keenya baadiyyaa itti jiraatu jiran baay'ee tokko ulfaataadha. Maaliif jennaan namni keenya xiqqishuma namni keenya gabareen gisee xiqqishu bar lafa doggora ni akaafa. Waan inni lafa keessaa barbaadu kana maal akkamitti beekuu dandeessan? Naangaloon dhiiroo fayyaa ni qabaa. Ijji afaan hingattaa hojii lafa tana ifa guyyaa ganama haadhuu jalqabe itti aduun dhiitee boolla qotatee keessa ta'a asii ol qofaa mul'ate yeroo ilaallu. Huccuma ooleen bulaa jaartii hojii akkasuma bulaa ilmaan isaa kanumarra guddisaa garuu haalli kun akkam akka ta'u nu galuu didibee ta'a yeroo hunduu waan kana numa laallaa nu galuu didibee ta'a. Dhugaadha akkuma inni jiru ganama subii yoo qaatee orrumaa kan afaas deemtu hin mul'atu mataa isaa qofaa mul'ata. Akaafaa kana ammaa tolcheetti boolota keessa gabbu'ee yoo ati yaamte namni gadi faaraan dhaabbatee waggaa tokko deemutu irra dhaabbatee ni jalaayi horkee woo ni jalaa jee ifan irra dhaabbatee aboos na gadi dhiifamaa jee maaliif dila kana maa kana boqottee keessa gabbuutee keessannaan haasawni keenya kun itti fufu jira dhiifama wajjin baqobsaan yoo gattanii irra dhaabbatee dhufee horkeeti nan loluu fedhe abooqa badiincheetiin jeen dura lafa qotee lafa keessa jira rabbi dhugaadhaadha. Yaada maaliitii fakkeenya boolla keessa ganama bu'ee taa'ee rabbii dhugaadha. Ni dhukkuba gabaree jechuudha. Lafa akaa hidde onneetti dhukkuba biraa fiddi hin dhiqatu akkasumaan guyyaa wallaahi waan ijaabatanii ta'u uffata akaafaan oole galee itti jaartii cinaa dhiisee sanumaan ganama yoo laaltu rifeensa inni qoratatti biyyee akkuma kana dhiqataa kan sanuu sirriitti dhiqatu biyyeen akka jiraatu akkanatti hagana akkana godhi gataa kunuunti biyyeedha yoo laalte buleessaa yee kunum jechuudha laalimee haala keenya haala muummata keenya baadiyyaa kana keessa jiru ilmaan guyyarraa dhalanii guyyarraa ilmaan jechuudha. Ilmaan gaadhiisi ciifichi yeroo innaa horuurraa ilmaan isaaniitu jechuudha ciifichi kun akka gurruu irraa jaa. Mee waan takka kasee ajaa'ibu aanan fuutee karaa magaalaa Finfinneetti ijaartiin inni manaa agabuu jira. Aanan kana walitti mataa waliin leeyxee baaduu gootee marqaadhaan baaduudhaan marqaa isa nyaachifti jechuudha. Harkaan isii dhiibaa lafarra bu'e. Ganama immoo isiin aannan conteetti magaalaa Finfinneetti. Inni harkaan isii lafarra dhiibaa bu'e. Amma akkam jettamee maaltu ta'uu qaba jetta waan kana. Oromoo deema daaburaa keessaa fuutee karaa magaalaa Finfinnee uleetti nyaata madaalamaa jechuudha fuutee magaalaa Finfinnee inni harkaan isii lafarra hin galchaamu. Oromoo xiyyee maa jettamee waan kanaan dhibee garuu waan kana kafa walii danda'u mootummaa ta'ee rabbi ta'ee kaseera kana jallisee hin beeynu itti dhufneetuma agarra hundaafuu waliin obsaan wajjin tura. Walumaan eeggannaa nufaana turaadhaa obsaan. Waan takka yoo halaaltu ta'e akkamiin beeytaa ilma dhaleeti osoo horii dibicha lama qofa olaa duraa qabu ijoolleen namoota 13tti fuutee dhalaa namaatiin deematti itti fuudhaa gaafa kaanas garagalee dallawa qiyyaratti maa hiitaa jee obboleessuma isaa jechuun yoo inni horii fidee dallawa isarratti ka'ee dhutee dallawa qiyyaratti maa hiita jeeti isuma kana maancaatti qabatee jechuun biyya kana. Mana keessa ol deebi'ee itti qaratee maancaatti qaratee ka'ee somba ol baasuu jira ilmi namaa. Anaa fi isa jaabaa taa'ee jaartii. Obboleessuma jaartiin galgala itti micciirtii. Qubodduutu qayyisiin saambee qabu. Dhaaggallee Oromooti. Galgala asii qubodduutu tuqaa bultiinsa. Ganama ka'eeti obboleessuma maancaa qarate jechuudha. Dachii. Naanumaa fi isa jaabaa taa'ee anumaa fi kuma 10 baaftu kuma 5 baaftu jechuudha. Tarkaanfa lamaa fi qodoo. Tarkaanfa lamaa fi ganama osanas dhaabaniif boorni fuudhee ichi dhaaba. Achisiis. Guyyaa kana iddoo jidduu seeneti waan biraa irratti yaadu. Maal jechuun haala kunneen? Yoo obbolaan asii bakka obbolee bolaan asii mana ijoollee
Gaala Oromoo. Aboo amma kan nuti jechuu barbaadu gama kiyyamaa biloota ilmaan baadiyyaa jiru kana hunda hijiidha kara magaalaa baqadhaa magaalatti galaati barandaa bulaadhaan jechuun barbaada. Yaadni kan bareedaadha maal jennaan baadiyyaa teessee achumatti ilmoo dhaltee achumatti ilmoon ta'e ilmoo dhaltee ilmoon ta'e ilmoo dhaltee achumatti dulloomtu ni beektaa. akkasumatti deema malee dhalli furmaan dhufu hin jiru. Saniifuu kanarraa galii kara baadiyyaarraa kara magaalatti ol siqiiti achi taa'ii barandaa namaa teessee yoo uffata namaa dhiistee jettee yeroodhaan keessaa bahuu dandeenya. Hammaama namaa dhiistee magaalaa keessa yoo jiraatte sammuun teetu akka nama barateeti. Egaa akkasitti keessaa bahuu dandeessaa isin jenna. Garuu haala kanuma tahee waa hedduutu waa wal qabatee jira beektaa waa'ee uummata keenya akka baadiyyaa yoo ilaaltee waan nama ajaa'ibsiisu garuu haala kana sirreessuu danda'u eenyu akka ta'ellee beekuu hin dandeenyu nutillee dhufneetuma irratti ejendaa goonee haasa'uu jirra. Karaa viidiyoo itti aantu irratti waan bareedaa takka isaa hedduu takka qabannee barreessuu jirra. Ayyee kallattumaan gara kabajamoo keenya ambaasaaddaroo kanatti dabarraa. Inni waan jahu waa'ee uummata keenya baadiyyaa kanarraa tahee waan jahu waliin agarra. Garuu warreen chaanala keenya kun haarayaa amma bannee akkuma jajjabeessaa isin jenna warri viidiyoo keenya gartan laayik sheer sabskiraayib godhuu hin dagatinaa saayibban kasaneetitti laayik sheer sabskiraayib godhuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana laaltee dhistee bira hin barreessaa jira. Maaliif hin qabalchiisu bas laayik sheer sabskiraayib yoo goote jajjabina nutilleen akkasitti nuuf daggaafii tahaa. Saniif nu jajjabeessaa isin jenna kallattumaan gama kabajamoo keenya dabarraa maal gochuun. Hayyee warreen baadiyyoota ta'anii jechuun rakkoo keessa jiran hedduu jira. Baay'ee hedduu nama rakkisaa jira. Rakkinni baadiyyaa kun hedduu baay'ee nama rakkisaa jira. Saniifuu akka bayyanoota hara magaalaa siqan sammuun namaa lakkuma hara magaalaa siquun ifa argataa jirti. Bayyanoota argataa jirti. Saniifuu dubareen keenyas akka jechuun akaafuma qofaaf dalagaadhaa aduu godhanne jechuun akka hara magaalaa jijjiiramuudhaaf hara magaalaadhaa akkasitti tarkaanfiidhaan deemuudhaaf jechuun kanaan barbaade akkanaan jechuu barbaade. Ayaa kallattumaan gaafa ijoollee gaafa yeroo ijoollummaatti gizeetti taphachuu mana namaa dheeytee gizee nyaata bareedaa godhatan jechuudha. Wanti ijoollee sanii ijoollee keenyarraa hin taphattu deemu jaanii takka siroofne takka ijoollee keenya hin taphattu warra deemii siin jenne. Bijiraami guyyaa takka takka guyyaa akka paastaa ruusa kadhatanii har'a yeroo jiran taphattee dheeytee mana ollaalaa har'aan tana ijoollee hin taphattutti siin jennee akkasis oofii jira. Aboo kun iddoo waan nama ajaa'ibaati. Yeroo ammallee diraamaan keenya kun paartii tokkoffaadha. Haga paartii kudhanitti deemna. Diraamaa keenya hundi nu wajjin takkatattalaa nu wajjin daawwadhaa isin jenna. Waan nu wajjin turtaniif isin galateeffannaa. Isin illee nu jajjabeessuu hin dagatinaa isin jenna. Hayyee kallattumaan ammallee obboleessa keenya kana biratti deebinee mudannoo bareedduu takka isiniif qopheessee jira. Mee mudannoo sana isarraa dhageenyee viidiyoo keenya ammoo akka isinitti tolu abdii qabnaa nu jajjabeessaa laayik sheer sabskiraayib godhuudhaan nu jajjabeessaa isin jenna. Mee mudannoo ta'etirraa nuti Hayyee obboleessa biyyaa uffata nagaa mana keessatti hordoftoonnis biyyaa mudannoon biyyaa mudannoo biraatii miti gaaf tokko saayibaan qabu jetti. Saayibaan tureencaa Angkat sedikit tu, joluman lele jira. Ikan garu tu konar rawa jara. Ikan rawa biar kan leda. Jara dah kan lena dia bukan. Jara dah kan lena dia. Sergi dah kan. Jara lagi sekai satu. Hero atibri tu jara lagi sekai satu lo, osu jara lagi. Sana malah hinggi. Ini egal lagi tu sendiri. Ewa, ni pada kan biar ni. Garu itu sih ni incer kan. Kasih barno terle hingkap. Hingkap bau. Game zone bando. Ewa, hingkap bau barno terle. Saya garu hinggi ni. Seru saya gendengnya. Sergi tak kan jira sergi tak kan ini. Sergi tak kan ini tu. Fulak hidup tadi fulak pun. Haye jika boleh itu video haye je teman teman. Haye kamu mudah tu ya haye itu tu orang Kasar haye. Ewa. Ikan kisah pada aku fulak hidup tak? Anilen sepuluh dibetin tak? Coba tak kau berapa ayat tak? Anis. Hai. Sana bila video mana itu ini sudah ada ni kapan dah? Nafsu nengin jalan ni kapan dah? Incan isma video coba jenis berapa ayat? Kamati cer kamu nembaga kamati aciro ini. Mukaan jaga saya lagi mak kami romanja. Itinjir romanja, kami romanja. Itinjir romanja. Kami ini mesti jauh sendiri di sini mu feda. Kamu udah itu ini Islam. Kamu udah tak ya? Kami ya roda misalnya wan berat itu ya di semute. Amma ifani berat dah kan bon bis nara. Saya bisa lu bisa magam. Mana jenna di bintu ni ada ni kami wan itu gila mak kami wan berapa nak kami. Ani mo jiwa mo amani sih.